Harka funee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun maraa miidiyaati odeeffannoowwan guyyaa irraa qindeeffannee qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin turaa kan isin jedhu aan Joonsii Ayyaanaati. Dhimma waldaa kiristaanaa irratti hin callisnuu jedhani gaggeessitoonni waldootii kiristaanaa warra wangeelaa Itoophiyaa. Dhimma ijoo bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi waldaa Qaaliyyuu Itoophiyaa gidduu deemaa jiru irratti gaggeessitoonni kunneen miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii jiru. Lafa qabeenyummaan isaa sirna dargii irraa eegalee kan waldatti ta'e kana bulchiinsi magaalaa Bishooftuu nama dhuunfaadhaaf kennuuf yaaluun isaa sirrii miti jechuudhaanis mormanii jiru. Misoomaaf barbaadamaa yaada jedhuuf waldattiin misoomsuu dandeessi yoo ta'uu baates immoo waldootiin kiristaanaa tokkummaadhaan lafa kana misoomsuu dandeenyas jedhaniiru. Kanaafuu mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo Oromiyaa, bulchiinsi magaalaa Bishooftuu fi akkasumas qaamni dhimmi isaa ilaallatu furmaata waaraa nuuf haa kennu jechuudhaanis gaafataniiru jechuun kan gabaase Kiristiyaan Tiibii. Waldaan macaafa qulqulluu Faransaay macaafa kakuu haaraa maxxansa addaa Olompikii dhufaa jiru irratti raabsuudhaaf qophaa'ee jiraachuusaa beeksisee jira. Taphni Olompikii Paaris jalqabamuuf guyyoonni muraasni kan hafe yeroo ta'u, waldaan macaafa qulqulluu Faransaay macaafa kakuu haaraa 100,100 fi 40,000 afaan Faransaayiin 60,000 kan ta'u ammoo afaan Ingiliziidhaan raabsuuf qophii xumuruusaa beeksisee jira. Waldaan macaafa qulqulluu Faransaay kun tajaajila ispoortii adda addaa keessatti hirmaachuudhaan kakuu haaraa dabarsaa jiras jedhamee jira. Torban kanas daawwattoonni miliyoona 11 ol Paarisitti ni argamu jedhamee eegamaa jechuun kan gabaase Kiristiyaan Tudeedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 keessaa ifatti ba'uu isaanii ifoomsanii jiru. Joo Baayiden faayidaa paartii koo fi biyyaaf jedhatan kana godhes jedhanii dubbatanii jiru. Murteen isaanii kun dorgommii kana keessaa akka ba'an dhiibbaan garaagaraa irratti erga raawwatameen booddee dhaga'ame. Ammatti bakka isaanii bu'ee paartii Dimookiraatiif namni dorgomu beekamuu baatus Joo Baayiden garuu Kaamala Haaris kaadhimamtuu akka taatuuf yaada isaanii dhiyeessaniiru jechuun kan gabaase CNN'dha. Ispoorteessaa filatamaa jaarraa 21ffaa Afrikaa ta'ee filatamuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jedhe Atileet Qananiisaa Baqqalaa. Atileet Qananiisaa Baqqalaa ispoorteessitoota ciccimoo Afrikaa jaarraa 21ffaa 10 keessaa adda duree ta'ee filatamee jira. Haaluma kanaan Atileet Qananiisaan gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin ispoorteessaa filatamaa jaarraa 21ffaa jedhamutti kabajaa guddaatu natti dhaga'amee jira jedheera. Atileet Qananiisaan milkaa'ina dirree ispoortii irratti argate hundumaafis qaamolee gumaacha godhan hundumaa galateeffatee jira jechuun kan gabaase FBCdha. Dubartiin ajjechaa hin raawwanneen mana hidhaa keessa waggoota 43 turtee bilisaan gadhiifamte. Dubartiin Ameerikaa kun ajjechaa hin raawwanneen waggoota 43 mana hidhaa keessa turtee boodarraa bilisaan gadhiifamtee jirti. Saandiraa Himaa umurii waggaa 20tti hojjettuu mana kitaabaa bara 1980 waraantee ajjeefte jedhamuudhaan yakkamtuu jedhamtee yeroo sana umurii guutuudhaan itti murtaa'ee ture. Saandiraanis qoricha haadoochuu liqimsitee waan turteef yeroo sana yakka sana raawwachuu amantee jedhamee jira. Yeroo ammaa kana nama umurii waggaa 64 yeroo taatu bilisaan gadhiifamtee maatii isheetti dabalamtee jirti. Gareen ogeeyyii seeraa isheedhaaf falmaa turanis maatii isheetti dabalamuu ishee gammachuu isaanii dhageessanii jiru jechuun kan gabaase BBCdha. Haleellaa hidhattoonni Huutii Teel Aviv irratti raawwatan hordofuudhaan Israa'el Yemeniin rukuttee jirti. Israa'el Yemenitti buufata doonii Hodeedaa jedhamu kana leelte gareen Huutii dirooniidhaan Teel Aviviin erga rukutanii guyyaa tokkoon boodadha. Ministeerri ittisaa Israa'el Yo'aaf Gaalaant biyyi isaanii haleellaa kana raawwachuun garee Huutiif dhaamsa guddaa qabaa jedhaniiru. Abiddi Hodeedaadhaa gubachaa jiru ba'a giddu galeessatti mul'ata kan jedhan ministeerri kun kunis ergaa guddaa qabaa jedhanii jiru. Haleellaa qaqqabeenis namoonni 3 kan du'an yeroo ta'u namoota 80 miidhaan qaqqabee jira. Qondaalli Huutii Mohammed Abdusalaam haleellaa sanaan weerara hamaa Israa'el Yemen irratti raawwattee jedhee jira. Haleellaan Israa'el raawwatte kun hidhattoonni Huutii Filisxeemota Gaazaa kan deeggaree dhaabuu fi kan jedhu Abdusalaam kanaafis nuti garuu deeggaruu tasumaa hin dhiisnu jedhee jira. Ji'oota muraasa darban keessaa Huutiin Yemen haleellaa misaayilaa fi diroonii dhibbaan lakkaa'aman Israa'el irratti kan raawwatan yeroo ta'u Israa'el garuu ofirraa qolachuu dandeessee jirti. Israa'el gama isheetiin kallattiidhaan haleellaa raawwattee duub deebii kennuun ishee kun kan jalqabaati jechuun kan gabaase Aljeeziraadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaadhaa qindeeffannee kan hangamaa turanii isinis hanga xumuraatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa ulfaadhaa isiniin jenna.